hooggansa isaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko. Jaal Daawud Ibsaa nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira. Balaa Zallaqaan Oromoodha jenneen nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna. Isa Oromoo keessaa ba'e inni gadi ba'ee an Oromoo miti yoo jedhe okay. Namnumti wikinasii guyyoo waaree irratti arge. Inni Oromoo miti namni jedhu sun. Inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa? DNA isa kam sartifikeetii isa kam fuuldura nu qabeetu inni Oromoo ta'a. Walumaa galatti. Wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beetta. Oloodhaan miti. Ulfitti wareegameeti. Daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti. Waanan gammachuu qabu sitti fakkaata. Waan amma ta'aa jiru kana. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beetta. Maaliif seete? Oromaa miti kaa kan nutu walajjeesaa jira. Oromoo immoo maaltu isa dhibere? Furmaati maal? Furmaanni warri biyya bulchanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Warri qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf falmaa jirra jedhanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Gaafa arbi walitti bu'u kan miidhamu marga jedhamaa miti. Wanti isaan beekuu qaban awwallaalummaa kiyyaan laale. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoo hin deemne. Ogummaa rabbinaa kenneen ummata kiyya biratti jaalalaaf kabaja argadhe malee an beekaa ta'ee miti kan isaan gorsu. Isaan warra na dhalchan, warra daandii natti agarsiisan, warra wareegaman, warra aarsaa meeqa kaffalanii na dura waa meeqa ta'anii beekan. Garuu aga wallaalummaa kiyyaatti waan naa galte tokko kan kolfaan hin godhina. Amma wanti jiru maal akka ta'e beektaa guyyo xiiqii walitti qabate namu akka walitti dhiyeenyaatti wal ijaare tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira. Almost zerotti deebi'aa jira beektaa. Garan ka deebinu dhiyoo tana gaafiif deebii OBS irra gootirra Hacaaluu Hundeessaa ammallee waan dhibi dubbatee OBS irra gootirra artistoota waliin warra Maqalee dhaqu marii Maqalee akka completely hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Mootummaallee dhaqeedhaan amma haasa'uu jiran. Maal jettaa waan Maqalee kanarratti? Argeera beektaa ani Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Baqqeeyyi nama ani isaan arrabsuudhaaf miti nama deebiitti deebisuu danda'uudhaaf nama hamilee qabu miti beektaa. Nama akka malee jaaladhullee nama akka malee kabajullee dhugaa dhiigalmaan Oromootiin yoon dhugaa haasa'e gaafa waan kana haasa'u sammuu kiyyatti isaanuu yaadadhee miti. Qondaalli kanaan dura mormituu ture kaafaa amma oobkoo durii keessa ture namni wayii maqaa tuuta waan ta'e fudhatee achitti gaafa inni walgahii jara faana taa'u argee tanani sanarratti hundaa'ee haasa'e beektaa. Otuma immoo Baqqeenuu deeme Profeesaruu deeme fudhataman qabu na biratti. Jawaaruu yoo deeme maaliif naan jedhe tarii wallaalummaa kiyyarra madda ta'a garuu ammallee jarri nama gumaati Oromoo waliin walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan 5 ta'ee dhufu jedhe. Kan 5 ta'ee dhufu. Kan 5 ta'ee dhufu. Mana gumaa
lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akkas hin gooneerra nu of kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataatti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turree miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti siinaan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Akkasii aha Dooktar Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Hacaaluu 4 kiiloof sittu aanee jettee sirbite turte sirba kan kee qalammeessoo ka'ee irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirta oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Okay akkamitti argine seete akkuma dura siin jedhe irra deddeebi'ee akkam taaneefi. Paaworii guutumaan guutitti kan of harkaa qabaa turte TPLF samma Maqaleetti galtee qobaa kiyya miti OPDO waliin hin jira. Okay Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Okay itti fayyadamne garagalani nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya hundumtuu. Okay sana booda ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu walii galteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufe sadarkaa kanarra gahe innis yaalan hayyoon Oromoos yaalan qaama biyya bulchaa jiruu fi ijoollee keenya sana faana araarrakki bu'umu yaalam sana keessa saayinsii sana keessa deemaa ture achi keessa seenee hin borcuan nama siyaasaa miti jidduu isaaniitti walii galtee dhabameen uummanni keenya sacrifice amma kana kaffalaa jira. Eenyutti gaafatama kanaaf? Eenyutti gaafatama lachanu akka kiyyaatti. Mootummaa fi qaamni mormu. Qaamni mormu. Kanaafuu seena Oromoo sadarkaa Oromoon keessa jira kanaan fakkeenyaaf Oromoon saati adda naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Kan akkamitti ibsita akkamitti laata? Amma beektaa sana keessa seenee borcuuni tarii wallaalummaa kiyya kaasuu danda'a.